kabajamtoota uummata Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiraniif akkasumas sablammoota jaalattoota uummata Oromoo ta'aniif baga ayyaana irreechaa bara 2016 ittiin isin ga'e jechaa ayyaanni irreechaa kan tokkummaa, kan jaalalaa, kan badhaadhinaa, kan misoomaa akkasumas immoo kan yeroo kamiyyuu caalaa daran nageenyi isaa ittiin amansiisaa karaa amansiisaa taheen ittiin kabajamu isin haa ta'uun ja'a. Kana gochuudhaaf immoo iddoo irreechatti hundi keenya gahee keenya akka bahannu karaa nagayaatiin akka kabajamu akka eeggannu dhaamsan dabarsaa. Ayyaana gaarii isin haa ta'uun ja'a. Irreechi akka kabajamu uummata Oromootii fi sablammoota jaalattoota uummata Oromooti kan irreecha kana kabaju. Irreechi kun duudhaa fi safuu uummata Oromootiin karaa miidhagina qabu, karaa nageenyi isaa mirkanaa'e eeggatee eegsisuudhaan irreechi caalmeetti karaa uummanni tokkummaan uummata Oromoo ol ka'ee ittiin mul'atu akka kabachiifatan uummata Oromoo hundarraa fi jaalattoota uummata Oromoo hundarraa uummata Oromootii fi sablammoota jaalattoota uummata Oromoo hundarraa karaa nagayaatiin irreechi akka kabajamu gahee keenya hundarraa ni eegama jechuudha.